Yeah. Keenya kun hamileessaa sha'uudha. Hamileessaa sha'uu torbanitti si'a tokko yeroo hundumaa sa'aatii kana karaa TV Mo'aa kan isin bira ga'u yeroo ta'u, sagantaalee barsiisoo fi honnachisoo ta'an dhiyeessuudhaan beekamu. Egaan akkuma beekamu kanaan dura namoota muuxannoo garaa qaban isiniif dhiyeessuudhaan muuxannoo sanirraa isiniif qoodaa turreera. Kanarraas akka iddoo bartan abdii guddaan qaba. Har'aas keessumaa gara biraa nama jabaa tokko qabadhee dhiyaadheen jira. Sagantaa kana isin biraan ga'uudhaan kan isin duukaa turu an fedha isaa maammoo yeroo ta'u, ogeessi kaameraa keenyaa Dirree Haaraa Dabbabee nu waliin jira. Sagantaa keenyarraa waa iddoo akka bartan asumaan isin jajjabeessaa akka nu hordoftan sanaaf yeroon barbaada. Gara keessummaa kootan isin dabarsaa. Keessummaan koo har'aa hojjetaa wangeelaa Dinqaa Taaddaseeti. Hojjetaa wangeelaa Dinqaa Taaddasee baroota 90moota irraa kaasee baay'een keessan iddoo garaagaraatti irraa tajaajilamaa akka turtan abdii guddaan qaba. Kanaafis dhuga baatudha jedheen yaada. Kanaaf gara isaaniitti isin dabarsaa waliin turtii isaanii wajjin qabaannu irraa waa iddoo akka bartan homaa shakkiin qabu. Gara keessummaa kootan isin dabarsaa hayaataan nu hordofaa. Hojjetaa wangeelaa Dinqaa Taaddasee gaaffii nuti dhiyeessineef iyyamamaa taatee iddoo kanatti gaaffii nuti dhiyeessinuuf deebii gaanu laachuudhaaf argamuu keetiif maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa galatoomi jechuun barbaada. Galatoomii keessa deebi'ee galatoomii jechuun barbaada. Egaan ani hojjetaa wangeelaa Dinqaa Taaddasee jedhee hamma tokko daawwattoota wajjin wal si barsiisuu yaaleera. Mi'aati immoo hojjetaa wangeelaa Dinqaa Taaddasee eenyudha? Maalirra jira amma waldaa kamitti qabamee jira? Tajaajila akkam akkamii immoo kennaa jira waan jedhu daawwattoota keenya wajjin akka wal bartu carraasii kennuun barbaada. Akkuma amma jedhamee ani hojjetaa wangeelaa Dinqaa Taaddaseen jedhama. Baay'ee keessaniif haaraa miti. Ani amma yeroo kana waldaa guutuu wangeelaa Lakkoo Kattaa jedhamtu naannoo Buraayyuu jirtu irratti miseensa ta'een jiraachumatti. Isarraa kan hafe immoo achitti miseensa ta'ee kutaa biyyaa hundumaarra deemee sagantoolee konferensiin wal qabatan waldoota hundumaa waldoota qaama Kiristoos taate hundumaa irra deemee tajaajilaan jira. Waamicha Waaqayyo naa kenneen waamicha waldaan kiristaanaa naa laatteenis amma tajaajila akkasiirra jira. Galatoomii Dinqaa mee akkuma itti galaaf akka seensaaf nu ta'utti haalli guddina keetii maal ture yeroo ijoollummaa keetii waan dabarsite keessaa wanta yaadatte tokko lama turuu kaasteeti seensaaf akka nu ta'utti isa kana akka nu qooddu si gaafachuu barbaada. Mee haalli guddina keetii yeroo ijoollummaa keetii waan dabarsite waan yaadatte tokko lama nu kaasi. Ani godina Wallaggaa Lixaa naannoo Gimbii jechuudha. Naannoo Aanaa Boojjii Coqorsaa. Ganda Dongoroo Soobir jedhamu baadiyyaa Oromiyaa keessatti dhaladhe. Achuma keessatti yeroo koo akkuma ijoollee tokkotti horiis tissaa maatii wajjiniin akkuma ijoolleen tokko maatii wajjiniin dabarsitu achuma keessatti otoon dabarsaa jiru. Maatii harka qalleeyyii keessatti kanan dhaladhe. Achi yeroon barumsaaf ga'u maatiin kiyyaa hammuma danda'an haaluma danda'aniin gara mana barumsaa deemee akkan baradhu mana barumsaa naannoo sanaatti na galmeessisanii achumatti barachuu nan jalqabe. Maatii kiyyas waan tokko gargaaraa. Garuu achuma keessaa immoo xiqqummaa kootii jalqabee ani hoolaa tissuun jaalladha. Naannoon itti dhaladhes har'allee gaafasillee isa hoolaa tissaa ture naan jedhanii matiitti na beeku. Akkasittiin jechuudha. Xiqqummaa kootti hoolaa matissaadhuma maatis gargaaraa. Utuun jiru mana barumsaatti yeroon dhaqu haaluma barataan tokko jabaachuu hin reeruun barattoota kulaasii keessatti haala barumsaatiin xinnooma fooyyee qaban jabaatan keessaati. Isuma tokkon ture. Akkasittiin utuun jiru carraan tokko dhufe. Carraan dhufe kunis waldaa Makaana Yesuus warra Wangeelaa kan naannoo keenya jirtu keessatti carraan tokko kenname. Ijoollota harka qalleeyyii ta'anii maatiin isaanii fagoos ta'e dhiyoottis barsiisuu hin dandeenye garuu barumsa immoo danda'an. Isaan akkasii kanaa fuunee barsiisuu barbaanna. Waan jedhanii carraa fidaniif akkuma nama tokkootti dorgommeetti dhiyaadhe waldaa sana keessatti. Sana booddee dorgommee sana keessatti qabxiidhaanis yaa'uu dandeettii ma jiruunis nan darbe.
Sana booddee mana barumsaa naa kennanii waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus naannoo Boojjii jiraattu keessatti hoosteela bara durii. Hoosteelatti baratte jechuudha? Hoosteelatti hin baradhe. Hoosteelatti amma sadarkaa iskuuliitti achitti hin baradhe. Achiin ture. Kanadha jechuudha jireenyi ijoollummaa kootiitti dabarse. Dinqaan hojjetaa wangeelaa Dinqaan yeroo ijoollummaa isaatii hoolaa tiksaa ture. Amma immoo hoolota Waaqayyoo saba Waaqayyoo tiksatti irratti argama. Guddaa namatti tola. Mee gara tajaajilatti deebi'aa. Mee akkamitti gara gooftaatti dhufte? Maatii matuu yeroo mati dhalatte waldaa kiristaanaa keessa jiraafisuma itti fufsiifte moo guyyaa keessa gara gooftaatti dhufte ati? Maatiin koo maatii kiristaanadha garuu amantoota sirriitti kiristaanummaa kana keessatti baay'ee jabaatanis miti. Ani garuu yeroo horii tissu kana abbaan kiyyaa xiqqummaan nurraa du'e. Xiqqummaatti waan nurraa du'eef ani baay'ee iyyuu hin beeku. Nuti obbolaa gara nama afuriiti. Ani sadhumaati waan ta'eef hin beeku abbaa kiyya iyyuu baay'ee. Xiqqoodha yeroo isaan boqotanii. Kanaaf yeroo sana keessa haala maatii keessatti rakkinuma cimaa ture. Rakkina kana keessatti haati keenya yeroo nu gargaaraa turtetti yeroon ittillee horii namaa tissuutti illee gurguramee achumallee horii namaa amanteessaa waan xiqqoo gatii ani ittiin horii sana tissu naa kennu ana fudhata miti isa waa dhaqootu karaa gara biraa fudhata an horii tissu duwwaadha. Achi yeroon horii sana tissu sana ituun waan tokko illee hin beekin. Waan tokko waa'ee Waaqayyoos maalis utuun hin beekini xiqqummaa makootii jalqabee dur garaan kiyyaa yoo wallaalaa ta'e illee Waaqayyoon inuma barbaada ture. Attamitti durii yeroo dargii keessa kinatii wanta jedhamutu jira. Manni waldaa cufameera. Sirbatu geggeeffama achi keessatti. Achitti sirbu. Warri kinat go'aaddii jedhanii achitti sirbu. Sirba sana ijoolleedhaan wal gurmeessinee ilaaluudhaan. Ilaaluu gaafa dhannu namni ani hamma irraatti hin irraanfanne luba tasfaa hojii jedhanii isaan amma godina Wallagga Lixaa keessatti gimbii Sinodoosii Gimbii Joorgootti hojjetaa Sinodoosiiti. Ammas achuma jiru jedhee yaada. Barumsa irra akka turanillee addanaatillee dhagayeera. Ammas itti deebi'anii hojiirra jiru jedhee yaada. Isaaniin wangeela kana mataa isaanii irra kaa'anii baachisanii gitaarasitti kaa'aniiti gitaara sasaa ittiin faarfatanii manaa garafaa jilbeenfachiisaa fidu. Yeroo isaan fidan kana ijoolleen itti kol fudhatti ani garuu dhaabadheen boo'a dhaqe. Dhaabadheen boo'a yeruma hundumaa yeroo isa garafan hundumaatti an dhaabadheen boo'a. Kana kan godhu mootummaa dargiiti jechuudha. Yeroo garafan sanatti an dhaabadheen boo'a bakka. Dhaabadhee tumanii gadduun gala. Ijoollee ijjiin ilaaluudhaan dhalu. Ijoollee xiqqoo taane jechuudha. Sana booddee ani yeroon horii namaa tissu kana waan ani hin irraanfannee yeroo gaa maasii namaas ta'ee hojii namootaa kana gaafa hojjettu namoonni tokko gara jabeeyyiin jiru. Ijoollee namaa akka ijoollee isaaniitti kan hin ilaalle. Sababii kanaaf bakkeematti nagatu. Bakkeematti nagatanii misaa naan fidanii laaqana naan fidanii laaqana yeroo inni ga'u irribatu na qaba. Irribee nan rafa bakkee. Bakkee gaafa rafu yeroo hundumaa kan gargar hin cin yeroo irriba koo keessa namichi tokko dhufee tabbarra dhaabatee na waa. Yeroo hundumaatti gargar hin citu. Utuu irriba keessa jirtu. Ammas ka'ee irriba koo kana kiyaa ka'anii gara gaara inni irraa na waameettan fiiga. Dhaqeen dhaba. Sagalee isaan dhaga'a. Akka kanattanii hamma dhumaa ani bara tajaajilatti dhufeetti akka kanatti ture sagaleen sun. Akka mul'ataati wantichi. Ati garuu eenyu akka ta'e adda baafachuu. Ano eenyu akka ta'e adda baafannee hin beekus. Ijoollummaas waan hin qabuufi kun kana hidhees naman gaafadhu naannoo keenyatti hin qabu. Naman irraa baru jechuudha. Kanaaf inni yeroo sana keessa akka kanatti ture sana booddee gara mana barumsaa ammanii jalqabasii eereetti gaafa fidu achi naqee ijoollummaa kootti dhaqeen amma kutaa sadiitti biyyattan baradhe kutaa sadiitti erganii gara afuritti darbee immoo achi dhufe achi gaafa dhufu achitti kallattii namoota isa na waamu sanaa wajjin
kan wallaa agarsiisan hin argadhe. Ittiin himadhe. Hunduma isaa waanan ta'aa ture hundumaa jalqaba xiqqummaa kootii kaasee amma sa'aatii kanaatti waanan ta'aa tureen itti himadhe. Isaanis amma achuma naannoo sanatti illee mana hin qabu. Chirchii araara waaqayyoo addunyaalessaa magaalaa Naqamtee jiru keessatti illee hin tajaajilu yeroo baay'ee. Obbo Kumarraa Ufgaa jedhamu. Abbaa Kumeetii. Maqaan isaanii inni gara biraan uummati jaalalaaf itti waamu jalqabuma irraa kaasee jechuudha. Isaan ittiin dhaqee himadhe. Itti himadheennaani kallattii kana natti agarsiisan. Inni si waamu kun waaqa isa uumamuu kee dura utuu ati haati kee fi abbaan kee illeetu waliin fuudhin gara haadha kee keessatti dhalachuu kee fuulduratti isa si argetu si waamaa jedhanii karaa natti agarsiisan. Wajjiniin haasa'uttan ka'e tamaarii mata'e mana isaanii nan naqa. Isaanillee iddoo baradheetti baratanii barumsumallee jechuudha. Barumsa akaadamikaalii iddoo itti baradheetti kan isaan baratanii. Na durallee yoo turanii achatti immoo baratanii. Hundumti keenya isaaniin ilaallaa jechuudha. Isaaniin ilaallaa kallattii dhimma waa'ee hafuuraatiif waa'ee waaqayyoo ilaallatu kallattiidhaan dhannee yoo mudannoo wayii nu mudate dhannee isaaniin gaafanna. Dhannee isaaniin mari'achiifna jechuudha. Akkasiin utuu jirruu seenanii ammoo sagalee dhaga'ee sagaleen dhaga'u duwwaatu hin ta'in xiqqummaa makootii jalqabee sagaleen dhaga'u duwwaa utuu hin ta'in sagaleen dhaga'u kanammoo dabarsee akka namootatti himu natti mutti ga'e. Namni si waamu sun maqaa kee waamee gaafatti irriba keessaa dammaxoo immoo achuma keessatti si taasifta. Waan sitti siin jedhu immoo qaba maqaa kee waamurra waan darbe. Maqaa koo waama. Nan naqa. Yeroo ani dhaqu ana naan jedha malee maqaa isaa natti himu. Ana naan jedha. Atoon jedhan yeroo baay'eedhaaf akaakayyoon koo tokko lafa lafanii saa namaatti sanatti shonkoraa bitee naa fida. Isan se'aan. Abduu koo sana nan arga waan an ta'eef. Isa seenitti fiiga. Inni garuu isa miti. Na jalaa bada. Bifaan natti mul'atu. Ituma jedhu waggoota dheeraadhaaf ana utuma naan jedhutu ana Yesuus nama Naazireet naan jechuutti ga'e. Ifa baase. Ergan as dhufee baree. Isa booddee isa naajjina haasa'u kanaa namootatti dabarsee akkan himuuf karaasa namootatti akkan dabarsuuf ofirraa fuudhee namootatti akkan himuufi natti muutti jalqabee anis kallattii namoota na dursan gaafachuuttan ka'e waan akkasiin argaa waan akkasiin dhagaa akkas jedhi naan jedha eewunni kuni eewun jedhu inni abaluudha utuu hin jedhin isa waa'eensaa dhibba keessaa dhibba achi keessatti eerame matsaaficha natti agarsiisutti kaan. Wangeela natti agarsiisutti kaan. Kana dubbisa achirraa argita. Isa nurraa dhageessu garasitti innati kanarraa argitu hin caaledhanii wangeela afaan Oromoo xiqqoo durii seebitanii naa kennanii achirraan dubbisuutti ka'e hundumarraan achirraa dhugumayyuu immoo hanan namarraa dhaga'u olitti kasaan natti himanii olitti achirraa kanan baruutti ka'etu caale. Baay'ee namatti tola. Haala kanaan gara tajaajilatti dhufte jechuudha. Egaa daawwattoota keenyaa hojjetaa wangeelaa dinqaan nama dhugoomsa hedduu qabudha. Muuxannoo jireenyaa tajaajila keessatti jechuudha. Nama waan baay'ee dabarseedha. Kanaaf keessumaa tajaajiltoonni isa kanarraa waa hedduu qabartan abdii guddaan qaba. Waliin turtiin keenya ammallee akkuma tufeetti jira. Nu waliin turaan immoo afeerraa keenyadha. Egaa gara keettan deebi'a hojjetaa wangeelaa dinqaa haala kanaan egaa gara tajaajilaatti dhufte. Yeroo sana hamma tokko namni ammayyummaanis jira namni akka salphaatti waan barbaade googilirraa dubbisuu danda'a kitaaba hedduutu jira karaa garaagaraa of qaruu dandeessa tajaajila keetti. Mee yeroo gara tajaajilaatti dhufte sana bu'aa bayii akkamiitu ture maal faatu si mudate namoota gara biraadhaaf barumsa laatattee waa yaaddu wantoota keessa dabarte namni calluma jedhee muuzileessi fudhachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf bu'aa bayii baay'ee namoonni baay'een bu'aa bayii sana keessa darbuu sodaatanii booddee deebi'an baay'ee keessa dabarteettadha yaada. Mee tajaajila keessa yookaan immoo addunyaa tajaajilaa keessa bu'aa bayii akkamiitu jira? Akkuma ammas kaasuu yaale erganii gara kanaatti dhufe hoostela ani keessatti guddadhee hoostela warra maqaan Yesuus keessatti ijoollee baay'eetu barata. Naa wajjiniin iyyuu hangafoonni koos jiru, quxisuuwwan koos jiru, hiriyoonni koos jiru. Isaan kanaa wajjin kan baran. Kana caalanis kan naan qixxees kan naan gadiis immoo numa jiru. Isaan kana wajjin maqaa barannuu fi achi keessatti
koree adda addaatu jira. Gurmuu adda addaatu jira. Gurmuun faarfannaa jira. Gurmuun kadhannaa jira. Gurmuun koree dhumtii dhiyeessii nyaataa jiru. Bitteen jiru. Akkuma kana ijoollee kana hoogganan jiru. Ijoollee mataanii jechuudha. Akkuma kilaasii keessatti amma mooniteriin jiru. Akkuma kana jira jechuudha achi keessatti. Ani ga'een koo yeroo hundumaa waggaa waggaatiin erga ga'e kanan filamu spiritual committee. Yeroo hundumaa. Koree hafuuraatu jira jechuudha. Koree hafuuraa jira. Anisuma. Nama baay'eedha. Nama xinnoo miti. Naan achitti baratu nama xinnoo miti. Namoota aanaa garaa garaadha. Waldootatu filee murtuu waldaatiin sabakaatu erga. Sabakaa tokko keessaa ergamaa jechuudha. Nama hedduu dhufa sabakaa tokko keessaa immoo. Hamma kana keessaa inni kaanii fuudhii komitee kan jedhamu jira. Komitee adda addaatu jira. Heedi booyii kan ta'an jira. Heedi geerliin jirti. Akka kanatti jira. Ani yeroo hundumaa koreen naamusaallee jiru. Ani yeroo hundumaa spiritual committeedha. Kanaaf kadhannaa kana devotionii kana kan ganamaa kana kanan geggeessisaan achumarraa ka'e jechuudha. Dhimmi kadhannaaf dhimmi waa'ee hafuuraa kaanaan qubi ka'amee utuma gara kanaatti anuma filamu. Filanii yoo dhiyeessan sanuma darba. Kanaan sadarkaa kana keessa daddarbaa tajaajilaa gaafa dhufu gara hojii waaqayyoo hojjechuu kana gara namootaa kadhachuu kana gara ergaa himuu kana kanatti gaafa dhufu garuu mudannoon na mudate mudannoo salphaa miti. Achi keessatti tokko ijoolleedhaan wal qixxeedhamu namni wal caalu hin jiru. Tamaarii maaf danne hundumti keenya barataadha. Achi keessatti abaluun caala kan jedhamu jiru. Achuma keessatti ani garuu akka jaarsaatti ni ilaalamu. Akka jaarsaatti. Amala keerraa kaa'anii. Kan wallolee araarsuu. Kan wallolee araarsuu. Kan dhukkubsateef kadhachuu. Ijoollee nama doormiima keessaatii. Akkuma abjuu intinii jedhanii baannananii ba'an jiru. Isaaniif yeroo halkan dhufanii na kaasu. Ati kan jedhu. Ijoollee maxiyyaama dhufanii ati deemiti situ danda'as akkasii jedhu. Na beeku immoo hin jiru waan akkasii. Wanti ani himu kuni dhosseen hima. Ergaanuu dhoffamee himama. Mul'ifamee himamu ergaan yeroo sana keessa. Namatti himtuttu dhossitee itti himta. Isa ergaa himu jedhama. Isa asaasanii haasa'u. Guddifamee haasa'u. Akka kana namni si fudhatu yoo hin jiru dubbii cimaadha yoo. Tokko barumsaaf dhandhinu. Sana duwwaan fini akkumatti kadhannaa normaalii kadhannee jechuudha malee tikuratii kee guutummaan guutuutti hojii spirituaaliin gootu. Ani garuu achuma keessa hojiin koo inni guddaa fi inni olaanu barumsa koo biratti ijoolleef kadhachuu, namoota dhukkubsataniif kadhachuu, wangeela barsiisuu, gurmuu faarfattootaa walitti qabee dhiyeessuu. Namoonni naannoo boojjii jiraataa turanii waldaa boojjii karkarroo keessa jiraataa turanii baay'ee beeku waan ani hojjetaa ture hojii koos beeku waan ta'eef ani faarfattoota hoosteelaa fudhadheen dhiyaadhan gaafa hundumaa waldaa sana keessatti nuyi kophaamatti jirra waan ta'eef waldaa sana keessa gurmuu faarfattoota hoosteelaa jennaan namni wal'aal hin jiru iyyaafatee dhaqa namni gaafa isaan faarfatanii inni iyyaafatama gurmuun sun. Ani kadhannee maal jennee akka itti dhandhaa gurmuu sana baay'ee itti gammada waldaan sun keessumatti akka ijaatti nu ilaala. Keessaa hafuun hin jiru maaliif waluma duukaa dhaqa waan goonu hundumaa nuyi wal biras jirra tokko kee hafee tokko kee ooluu hin danda'u. Iddoo tokko waan jiraataniifis qophaa'uudhaafis iddooma tokkotti shaakalli keenya iddoo tokko sagaleen keenya adda adda miti waliijjiin shaakalaa oolla waan ta'eef amala walii beenna kadhannaa waliin kadhanna. Walijjiin oolla achuma bulla. Kanaaf dhiyeessinu tajaajila irratti illee baay'ee fudhatamummaa guddaa qaba ture. Achitti baay'ee namoonni nu jaallatu. Kanaan hin tajaajilaa. Achi keessa utuman tajaajilaa jiru immoo achuma keessaa immoo bakkee bahutti qayan. Waldootii garaagaraa keessa. Mee asirratti wanta tokkoon kaasuu barbaada. Yeroo baay'ee dheengadama namicha tokkotu haasa'an nagaa miidiyaa irratti namoonni barattoonni baay'ee goggoboziin yookaan barattoonni baay'ee ciccimoon warri jalqabaa
injiinarii yookaan dookterii akkasumas immoo abbaa seeraa ta'u horii lammaffaan immoo kana ta'u sadaffaan kana ta'u dheetu darajaatti kenna. Achi keessaa namoota warra gadaanaan yeroo baay'ee namoota waldaa gaggeessan yookaan tajaajiltootaa fi poolisii ta'u jedhee haasaa namni sun. Akkuma kana immoo yeroo baay'ee namoota carraan barumsaa tiffifanii barachuu hin dandeenyetu tajaajilaa taa'ee nama akka itti sammuu isaa amansiisee jiru ni jiraata. Kanaaf akka beekumsa guddaa argataniif akka waa kaasu barbaadeen. Ati gaa kutaa 3-4 baratuuti kan itti gara kanatti dhufte. Akkuma kana immoo barataa cimaa akka turte beekaa atis illee amma dubbatteetta. Mee ati gaafa mana barumsaa high school yookaan immoo mana barumsaa kutaa olaanaa xumurtu yeroo kee guutuu laattee gara kanatti dhufuudhaaf kan murteessite qabxiitti siin deebine moo waamicha yeroo guutuu sababa qabduufidha. Namoota ilaalcha akkasii qabaniif yaada akkamii laatta? Ani walumaa galatti deebii kana deebisuudhaaf akkasittiin amanee hin beeku akkasumattiin warra dadhabootatu tajaajilaa ta'a jedhaniyyuu dadhabootatu tajaajilaa ta'a warra jedhaniyyuu ani sammuun isaanii nagaanatti hin fakkaatu ofiima isaaniitiyyuu tajaajilaanii sadarkaa barumsaayyuu dhiisi. Waa'ee barumsaa fudhisi. Qixa ka'e hundumaatti tajaajilaan dhibaa'aan tajaajilaa ta'e hin beeku. Namoonni miira mataa isaanii gaggeeffamanii iddoo aarsaa waltajjii qabaachuu danda'u. Tajaajila jechuun garuu isa miti. Isa miti. Isa miti. Dhibaa'aan tajaajilaa ta'e hin beeku. Dhibooftuus tajaajilaa godhatee hin beeku Waaqayyo. Dhibooftuu dhumti qixa waamametti qixa tajaajilutti qixa hojii hojjetaa tureetti dhibaa'aa taanaani gara tajaajilaawuu dhufa jedhee hin yaaduwan. Maaliif tajaajilli dhibaa'aan barbaadu? Maal jedhaa sagalee Waaqayyoo? Hojii Waaqayyoo iyyuu dhibaa'ummaan kan hojjetu abaaramaa ta'u jedha. Achittuu dhibaa'aan immoo asittis maaliin? Dhibaa ta'uu danda'a. Kanaaf amma Elsaa'iin ilaali. Macaafa qulqulluu keessaa macaafa kakuu moofaa keessatti yeroo Eliyaas duukaa bu'ee gargaartuu Eliyaas yeroo ta'etti cimdii 11 hin qochisiisaa jedha. Tokkoon immoo ofii qota'e. Hin qotas hin qochisiisas ka tajaajilaan. Nama hojii ta'u dura nama hojiiti. Barumsa keessattis anamma kilaasiitti illee kan si dhibu monitariin ture. Kilaasii mekeetti illee. Gaafa doormitti deebinu gaafa iddoo keenyatti deebinu ani achittis ijoolleen geggeessa. Kilaasittis immoo dhufee barsiisota koo baay'eetu jira. Ammayyuu na beeku waan ta'eef hin jiru barsiisonni koo. Hojjechuutti, hojii manaatti, kilaasii keessatti illee, naamusatti illee maal akkan ture hundumti isaanii iyyuu dhugaa baatudha. Tajaajilaan seesee dhibooftuu yookaan immoo ishee 10tti kufte yookaan immoo isa qabxiin deebi'uu fi dideeta asirra ba'a jedhee kan yaadu yoo jiraate inni mataan isaa nagaanatti hin fakkaatu nan. Maaliif Waaqayyoo iyyuu dhibaa walitti funaanaa jechuudha. Dhibooftuu ishee keessaa funaannata jechuudha. Inni gaarii Waaqaaf hin ta'u jechuudha. Kuni sirrii miti. Ani yeroo sanas dhibaas hin turre. Asittis achittis inuman hojjedha. Maqaan barumsa biyya lafaa itti dhabeeffan asirra goreetu hin ta'in an dhalachuu makootii jalqabee waamamaadhaan. Sirumayyuu jechuudha. Siruma waamamaadha. Amma dhumaattu. Yeroo man deemaa tures namoota amma iddoo gurguddaa jiranii daree keessaa kan wajjin turre jiru. Iddoo gurguddaa kan jiran maal akkan ta'es beeku. Inuma beeku hundumti isaanii iyyuu har'as jiru waan ta'eef. Ani maqaan achitti naa ta'uu ideefan iddooniitti warri dhibooftuu asitti walitti qabamti waan ta'eef jedheeni addana filadhe yookaan immoo salphaatu kanaaf min jabaan kanadha. Rakkisaan kanadha. Wanti baay'ee si dadhabsiisu wanti ani tajaajilaa inni kan akka akkamitti akka yaadu hin beeku malee an akka kootti cimaadhaaf dadhabsiisaan kan akka tajaajilaa hin jiru. Mi'a sumaaniitti dabaluun barbaada. Baay'ee galatoomii deebii keetii fi deebii baay'ee qubsaan alaatteetta dhugaa dubbachuudhaa fi haa ta'u malee ammati addunyaa barumsaa keessatti nama barataa jabaa turte yoo karaa sanatti fuufte nama waan barbaade ta'uu dandeessu turte. San hundumaa dhiistee gara kana dhufte. Gara kana gaafa dhuftu garuu wanti si mudate hin jiru utuun tajaajilaan taanee jettee wanti fa'aa akkatti kana ofirratti dubbattu. Mudannoon si mudate yookaan immoo bu'aa ba'iin tajaajilaa keessa jiru maaltu jirame? Sira isa kana kan kaastu barbaadeen kan yaadatu. Egaa akkuma sitti mee vaakeeshinii yeroo gannaa kana hin galla ture biyyatti tajaajilaa erguman ta'e jechuudha. Tajaajilaa ta'ee waan baay'een sitti ulfaata mitiire maatiin mana rakkoo qabu.
Ijoolleen immoo dirqamatti ji'a lamaaf galuu qabdi. Ani biyyatti galuun qaba. Yeroo achitti haa'uun hin danda'amu. Ji'a lamaaf ilma galta. Waggaa guutuu achi turte jechuudha. Boqonnaa isaa yeroo gannaa jechuudha. Hin galta. Ani yoon gales rakkinicha tan gala. Kanaafi si'a tokko nan gaddee bakka. Nan gaddee maal tajaajiluma kanatti maaltu na joorsee waan baay'ee hojjedhee jiraachuu nama danda'uudhaani. Hedheemanii murteesse. Hiriyaan koo tokko jira irratti kaasuun barbaadu. Hiriyaan koo kuni na gorse. Inni tajaajilaa miti. Akkatti walitti dhiyaanna. Haaloo barumsaa achitti na beekaa. Hojii immoo hojjettaa reenaan jedhe. Nan hojjedhaa rakkoon qabu birrii maa argamsiisu malee hin jedhe. Aareera gaa. Si'a meeqa? Yaani maalumatu kana kee na gashee. Hiriyoonni koo bashannanii akka barbaadan ta'anii lafa meeqa lixanii jiraachuu danda'u. Anaan garuu wanti ittisa wayiitu natti jira. Asiinis darbuu hin danda'u, asii deemuu hin danda'u. Kana keessatti malee. Xinnummaa kooti jalqabee waan na qabateef. Anuu rakkoon qabu hin jedhe. Rakkinan qabu jedha jennaani durba butuudha anaan jedhe. Durba butuudha anaan jedhe. Maal jettamii jennaani bakka nama sodaataatu jira jedhe. Namni sodaatu kun sitti mataa ammas yana kana jalqabeera hojii wayiitu jalqabeera anaan jedhe. Miidhaan si kafalamee jechuudha. Warri masii kenna. Nama sodaataa hin jira yaa'uu sodaatu dhaqee harkaan hin qabu ati immoo janna. Uumama keetti durumaayyuu. Yeruma wajjin horiitiin iyyuu ati jannadha bineensatti fiidda. Kanaafi waama si hojjechiisee jiraachuu ati dhattee hin qabdee manfi manatti geessitaa fi lafa inni itti sitti matetti karaa gabaarra dhaabattee yookiis mana isaanii bira dhattee buttaanaan jedhe. Maal naa godhu innaan birrii 11 isheenaan jedhe. Naani ishee bakka kana hojjedhaan jedhe. Seenaa dhugaadhaa. Seenaa dhugaadha. Namoonni nu odeessu bakkeedha. Ani nan dhosaa har'a garuu dubbachuun koo dirqama. Maaliifi dirqama waan ta'eef. Nani birrii 10 sii kaffaluu naan jedhe. Yeroon ishee yeroo rakkoon hin jiru butuuni akka nutti fudhatama. Naanini nan deeme bakka nan jalqabe. Guyyaa tokko kan siduu birrii 60 hojjetadhe. Ja'an bute. Ja'a. Akka inni itti qabu beeka. Humna qabaa dargaggeessadha laali. Ofii keetii fuutee ta'e yeroo sana. Maal dargaggeessadha noo. Dargaggeessadha ganaadha. Na dhaqeen tokkoof qabeen mana kaa'eef oduunsaa dhagaame kunis natti himata wal ga'uu ide. Ankoo hojiin. Hojii ta'e bakka hojii dilee kooti. Ani kana laali gaa kana tajaajila jalqabee waaqayyoo utuun tinii jedhuti rakkinaafi kun. Ana booddee yeroo sana tajaajiltee birriin argattu waan tokkoyyuu waan tokko hin jiru maal waan tokko hin jiru. Birrii tajaajilatti waan tajaajilanii warri argachuu seenaan isaa hin jiru. Warri kaan warri na duraayyuu. Mee akkamitti keessaa baateree hojii kana keessa? Ana booddee nan jalqabee hansi dhibu ani wanta kana irraanfadheeyyuu akkan kana godhaa ture. Irraanfadheera jiru. Hansi ajaa'ibu. Dhiyoomaa waggoota 3-4 dura gara naannoo Ayira Gullisoo jedhanii Gullisoo keessa naannoo sanatti asii oli kanan dhaladhe waan ta'eef dubartiin tokko akkas darbaa jiru maatii ani tajaajiltoota ajjinan deema qeessota paasteroota nama gurguddaa konfireensii dhaqee jechuudha. Su'a dhiyoo. Du'a darbaa jiraniitu na arganii nagaadhaa attam jirtu fayyaadhaa maaloo jirtuu sin hin dubbisan. Ani isaan hin beeku. Naani ituma na dubbisaniitu maal eessa reesin gubbaa keenyaa dhuftanii yoo maalitti na beektu maal kanaan dura koosintu na buteen naan jedhan. Naayini haasaa warra wajjin deemu harka balleessu jedhee waa bakka nan deemaa meesin maa inni isin deemaa jedheen biraa sokke. An reefuu bara beetta akka wanti sun tu. Yeroo tokko ati wanti karaarraa si dabsu jira. Wanti karaarraa si dabsu. Haalli jireenyaa mudannoon rakkinaa kan si mudatu akka dhuunfaa keetii. Keessumaa yeroo baay'ee jalqabbii sana irratti deeggarsa namootaa si barbaachisaa ofii keetii madda galiin qabdu yoo ta'e waldaan immoo yeroo sana warra akkasii bukkee dhaabbachuu irratti hanqinni jira. Sababii kanaaf dhugaa dubbachuuf namoonni waamicha kanaa qaban akka booddee deebi'an shakkii hin qabnu. Baay'ee. Ammas namoonni kana keessa jiran waan jiraniif namoota sanaaf ergaa guddaa ta'uu danda'a yaada. Mee akkamitti
jabaattee injifattee gara luka namaan dhaabbachuutti dhufte rakkina sana keessa dabarte. Inni jalqabaa waamicha hin qaba. Abbaa waamichaatu jabaadha. Ani jabina kootiin yookaan beekumsa kootiin dandeettii kootiin ani as ga'e jedhee yaadee hin beeku. Garuu abbaan waamichichaa jabaadha. Waan ati keessa lixxe hundumaa keessa dhaqee kan si fuudhu. Abbaan waamichichaa jabaadha. Inni jalqaba si waame jechuudha. Waaqayyo hin waameedha mitiire. Inni waame waaqayyo taanaan. Lafa ati lixxee si fuudhuu hin dadhabu. Ani waan hundumaa keessatti inni jalqabaa safuu qaba. Safuun sodaadhu baay'eetu jira. Tajaajila duwwaa miti. Tajaajilaan tokko tajaajila duwwaa yaaduu hin qabu. Waaqayyo kennaa sii kenna, amala sii ofiif kenna. Amala abbaa ofii kenna. Amala sii duukaa deemee sii kenna miti waaqayyo. Safuu qabaachuun naamusa hojiitti waamamtee kana eeguun kan keeti. Inni jalqabaa jechuudha. Ani yeroo hundumaa janna madirakiiti malee bakkeetti wanta ta'e tokko daffaruu irratti baay'ee natti ulfaata. Nan sodaadha jechuudha. Namas nan sodaadha, waaqas nan sodaadha. Namaaf waaqaaf ulfina qabaa jechuudha. Safuu namootaas cabsee waa tokko ofii kootiif godhachuu hin danda'u. Ulfina waaqayyoos cabsee dhaqee waan tokko godhachuu hin danda'u. Waan hin keessatti of eegee tokko jira. Kanaaf asiinis ta'e achiin wanti na qabee jiru karaa biyya lafaa safuu namootaa. Karaa mana waaqayyoo immoo waamichaa fi ulfina waaqayyoo baroota keessatti narra kaa'e. Kanaaf hin ofeegne. Gaaffii tokko sii kaasuuf hin turee sumaan naa deebi'ee amma ati akkuma sila kaaste nama jabana dargiitii kaasee tajaajila keessa jirudha. Nama hojii isaatti milkaa'edha jechuun danda'ani karaa koo ati immoo irraa ibsuu dandeessaa. Iccitiin isaa maal ta'a laata jedheen ture. Kanaaf gaal tokko tokko Phaawulos yeroo dubbatu namootaaf waaqayyoon tajaajiladha. Namoota gidduutti safuu qabaachuun amala ofii ijaarrachuu dhaabbachuu danda'uu fi waamicha ofiitti jiraachuun iccitii isa kanaati jedhee yaada. Galatooma suma waan adeebeef mee gaan hojjetaa wangeelaa dinqaa namoonni baay'een bakkee kana keessaa yeroo baay'ee warri kaan raajii dinqaa siin jedhanii si waamu warri kaan paasterii yeroo jedhanii nageenya maqaa garaa garaatiin si waamu. Ati hojjetaa wangeelaa bukkeetti raajummaatti yookaan immoo paasterummaatti dibamtee jirta moo namoonni maaliif akkasiin jedhu mee? Ani kaleessas har'as hojjetaa wangeelaati. Kanarratti dabalatee taayitilii waldaan kiristiyaanaa itti amantee laattu keessaa hojjetaa wangeelaa baay'een jaalladhaan. Hojjetaa wangeelaa. Hojjetaa wangeelaa ta'uu jechuudha. Baay'een jaalladha achi keessa. Ofii ta'uu duwwaatu hin ta'in maquma sana baay'een jaalladha. Baay'ee manatti tola. Maaliifi hojjetaa wangeelaa maqaa wangeelaa qaba. Hojii wangeelaas qaba. Gaafa hundumaa wangeela gaafa kaasnu amma nuyi wangeela gaafa kaafnu hojjetaa wangeelaa duukaa kaafna. Kanumatu kaas wangeela gaafa jennu hojii maduwaa inni dabalee malee hojjetaa wangeelaati. Hundi keenya hojjetaa wangeelaati. Paasteriinis hojjetaa wangeelaati. Lubiis hojjetaa wangeelaati. Raajiinis hojjetaa wangeelaati. Hundi isaa hinchuma keessa. Hojjetaa wangeelaati jalqaba maalitti waaman? Hojiin isaanii hojjetaa wangeelaati. Barsiisaa wangeelaas hojjetaa wangeelaati. Hundumtuu hojjetaa wangeelaati. Kanaaf maqaan suni waajjiroolee kanaa shananuu of keessatti qabata. Hojjetaa wangeelaa waan ta'eef. Hundi isaanii hojjetoota wangeelaati. Hojii addaan qabanii siin jechuu kooti. Darbee namoonni akkas jedhu isatti jetteef waa tokko sii kaasa. Namni yeroo hundumaa kan inni ittiin si waamu isa waldaan kiristaanaa ittiin si moggaafte qofaatiin miti. Yookaan immoo sati ittiin of waamte qofaatiin miti. Ani ergamaa baluun jedhama. Ani wangeelaawii baluun jedhama. Ani paasteraa baluun jedhama. Ani raajii baluun jedhama. Ani barsiisaa wangeelaa baluun jedhama. Isati jettu miti. Isa fayyadameen si waamanama. Yeroo hundumaa waan sirraa fayyadameen. Amma Yesuus hin ilaalte warri kaan barsiisaa jedhu. Inni kaan immoo kun raajiidha jedha. Inni kaan immoo kun kiristoosedha. Abbabbaan waama irraa fayyadameen waama. Akkaataa itti walitti ba'aniif.
Eeyyee amma namicha jaamaa sana yeroo jarri suni warri fariisotaa waamanii inni isa ija kee bane kanaan maal jettaa jedhaniin. Akka gaafatanii waan baay'ee gaafataniiru. Himuu dide. Himuu dide. Ammas inuma gaafatan deddeebi'anii gaafatan himuu dide. Innan dhumarratti jeniitti gaaffiitti baay'inaan ani isa jagoo bane kana akka dhuunfaa kootiitti raajiidhan jedhaa jedhe. Waldaatu inni raajiidha jedhee namichatti dhufee asaases miti. Yesuusitu dookimentii itti agarsiisee darbees dookimentii raajummaa. Yesuus Kiristoos immoo yeroo ija isaa bane arraajii Yesuus hin jedhamaa hin jenneen. Namichi isuma fayyadamee waan. Itti fayyadamuu barbaaddu isin immoo jedhe jarumaanuu. Namichatti fayyadamuu barbaaddu yaanoo raajiidhan jedhaa jedhe. Isinis isa akkanitti itti fayyadametti itti fayyadamuu dandeessuudha. Kanaaf amma namni na arginaani warri qixa sanatti waa fayyadame raajiidha. Ani immoo jalaan didu. Jalaan didu. Fayyadameera jechuudha namichi. Ammatu namichichi dhufee namichi jaamaan sun karaa gara biraa Yesuusitti dhufee raajii jedhee maaliif akka naan jettee jedhee Yesuus hin eekamu. Hin eekamu fayyadeera waan ta'eef. Egaa ani warri kaan immoo paastereedha. Warri kaan immoo inni namoota gaafanii akkuma beektu namoota wal lolan kan waliin oodan kan walitti bu'an yeroon immoo dhaqee araarsu dhaqee dubbisu. Namoota immoo akkuma amma humna kootii yeroo hin jiru yeroo hin barbaadu. Iyyaafadhu kan argan immoo paasteriidha. Namni tokko tokko immoo gaa paasteriin namni furdaa kun paasterii ma jedhee waan yaaduufis immoo akkuma itti gaafa na ilaalu kun sanuma taa'as jedhee immoo kan eenyu jedhu sinuma jira. Garuu ani kaleessas har'as hamma gaafa waldaan kiristaanaa waa tokko naan jettutti ani ammayyuu hojjetaa wangeelaati. Galatoomii baay'ee Keep on moving on.